because gara hanqinni keessanii akka an deebi'ee xiinxaluu na godhee jira. Garuu hadhaanas ka bahee ka dubbachaa jiruu fi dubbiin tuni jalqaba ka dubbachuu didee fi akka ittiin fufnee fi akka keessa hin deemnee fi amma immoo sheekoleen gariin waan dubbatan dhagahee I think xiinxala kiyyotootti kenne jedhee isin dhufee jechuudha. Kara saniin dhufee jedhee viidiyoo challee ofii kiyyaallee irra deebi'ee ilaale jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo conversation waa hedduu dubbachuu dandeenya kanarratti isin galee namni kun nama individualidha akka mataa isaatti dubbatee jedhee miidiyaan kun ammoo akkuma miidiyaa ofitti abbaa barbaade mirga qabaa fideetiin achitti gochuuni responsiin nuti kennaafi jirru akka waan dhaabatti kennaafi jirra. Gara kaaniin ammoo jechi namtichi individualii kun jedhee jecha hedduu miidhaa lafee ummata amantaa musliimaa jala deemu lafee tuqee jedhe. Namichi kun ammoo ka godhee akka nam tokkotti godhee jedhe. Kanaafiyyuu deebiin nu deebisu nama maraataa maraaf akkasi ta'uu qaba tokko sanii lammata irratti ammoo akka irra deebitanii xiinxaltan ka barbaadu an bakka wanti guddaani haasaan sun ka jalqabe yoo yaadatan taate specifically ana fi mallaqa ummata irraa fuudhee kana namoota mallaqa ittiin kennin kana miiliyoona walakkaa gadi miiliyoona 5 lakka fuutee ka jedhu dhagahee jira. Advocacy keenya eessa deemee kan jedhu si galee miiliyoona tokko fuudhee miiliyoona 50 ummata keenya irraa fuudhee ka an irraa fuudhee tuun ta'in ka ummata kana garaa gubee namicha achirratti beeyas dubbatu hin ta'in namoota hedduudha mallaqni ummatni keenya natti amanee kennee jedhe kiisi keessaa hin anne namni keenya natti amanee dhaaba keenya faana deemee an akka nam tokkotti akka dhaaba kana deemu natti kennee jiru namoota hedduu summiiti ta'ee hirriba ka oogge quba qaba waggaa laman dabreef hin dhagaa bakka hedduutti qabsoo Oromoo kana keessatti namni hedduutti hirmaatee jira. Keessattuu ammoo ka akka musliimaa itti hirmaatee hin jiru. Kuni haqa rabbiiti. Ani waaqeffattuudha isiniin jedhee jira kiliridha. Hiriira irrattis ta'ee mallaqaanis ta'ee du'iinsaadhaanis ta'ee qabsoo Oromoo kanarratti hirmaatee jira. Haa ta'uu malee walitti makee haasaa jira. Ka ummati natti kennee fi naqarsoota itti ta'anii bakka hedduutti namicha kana qofa miti bakka hedduutti haasa'amaa ture. Sigalee haasam ammallee akka ummanni kennan mallaqa guddisee natti kennu hedduu sin gaafadha hedduu kennaa jirtanii galatoomaa jira because haasummiitti ta'u. Garuu ittiin isin deebi'ee jira sheekolee dubbataa jirtu santu akka malee na miidhaa jira because yaada sheekni tokko maal jedhee hiriira irratti akka hin hirmaanne jedhe. Hiriira deemaa dhufu kana hiriirri dhufaa jiru kana ka itti bahaa jennee isiniin bootti jirru kun hiriira Jawaar Muhammad fa'a dandamachiisuu fi warroonni kunoo achirratti haasaa jiru mee of duba deebinee haa xiinxallee ilaalle jennu Itiyoophiyaan kanu ajjeesaa jirtuu fi nuti islaama taaniif miti Jawaar Muhammad islaam otoo Jawaar Muhammad amaara ta'ee yookiin silxee ta'ee islaama ta'ee hadhan salaataniif Jawaar Muhammad ka Itiyoophiyaan ka amaara itti kaatuu fi Jawaar Muhammad Oromoo waan ta'eef ka ittiinaafee jibbu ammoo waan isaan dabreefi waan isaan irra beekaa ta'eef otoo tolte isa ajjeesanii Oromoo keessa yuusin hin jedhaa jira bir ka Jawaarin ajjeesuu barbaadu equally Oromoo keessa jira equally akkuma diinni isa ajjeesuu barbaadu diinni mallaquma ummanni Oromoo itti kenni kanaaf namichi sun achirra maal dubbataa yaadattanii sigalee abaa akkanatti diigee jedhee dubbataa. Ani Jawaarin namoota guddadha jechuu dandeenya. Bara tokko eebbifamne hedduullee waldaan walitti haasaallee waliin qabnu jechuu barbaadeetiin. Ani isaa dhaaba diigu, isaa amantii leellisu, argees dhagaheellee hin beeku. Garuu of duuba isin deebise akka kophaa kootti dubbadhaa jira naaf galeessin jedhe. Kan hin dubbadhuuf ammoo ammallee deebi'een jedha. Sheekolee hiriira as dhufaa jiru kana irratti ittiin hirmaatinaa isiniin jettu. Jarri hamtu ta'anii fi midhaanii waan jalan deemneef jarsan hin beeku. Garuu ammoo hoo eenyu miidhaa jiru namtichi sun achirratti akkasitti kaateef Jawaar musliima ta'ee fi miti. Warroonni musliimaa kana keessa kasinitti dhagahame.
Nabi Muhammad tuqamettanii ka isinitti dhagahame. I understand. Garuu inni Nabi Muhammadin tuquuf otoo hin ta'in jawaariin oromummaa isaa eessaa akka dhufe zarii isaattu garaa gubeen. Zarii otoo jawaar silxee ta'ee muslima ta'e, otoo jawaar islaam ta'ee kristaan amaara ta'e, jawaar hadha silaa nugusa, hadha silaa jaalatama faarsama. Jawaariin ka jibbisiise achi keessatti eessa bakka inni irraa dhufe san, bakka inni irraa dhufe santu miidheeni gubee jire. Sheekoleen kenna immoo dubbii tana micciirreeti namtichi kun nama maraataadha. Anama kalee viidiyoo tokko argee jira ka inni waa'ee uummata Arsii dubbatee jedhe. Hedduu angaraa lafee nama cabsee jiru dubbatee jedhe. Namichi kun nama maraataa dhaaba tokkollee bakka hin bu'u. Namni mataan sammuun isaa sirrii qabu dubbii akkasii hin dubbatu. Garuu ammoo sheekoleen teenne kalaalaa ka dubbataa jirtanii namichi ka deemuu fi jawaari amantummaa islaamaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa jira. Akkamitti san arguu dhabneetiin hiriira as dhufaa jiru kanarratti nama kennaan hin bahinaa jenna. Namichi kun otoo toltee jawaari manidhaa keessatti otoo hin ta'e otoo toltee jawaari ofii isaatiiyyuu lafee isaa gogaa irraa quncisee nama nyaatuu barbaadu. Namtichi isa fidallee innillee nama jawaariin otoo toltee jiraa isaa nyaachuu barbaadu. Particularly dhimmi kun dhimma jawaari. Malee namtichi kun amantaa musliimaa of course bakka achirratti illee tontii achi alatti illee dubbatee jira. Jibbiinsa amantaa musliimaa ni qaba. Tuffatiinsa dubartii amantaa musliimaa akka tuffatan irratti jibbiinsa guddaa qaba. Garuu dhiiroo yeroo kana keessatti namtichi kun waan hedduu adda baasnee ilaaluu qabna. Namtichi kun eenyuuf deemaa jira? Sun very important because qabsoo kanarratti harka 70-80 yoo xiqqaatee warroonni qabsoo kan keessatti bahaa jiru warroota amantaa hordoftoota amantaa musliimaati. Ka ru'ii isaaniis gabbaraa jiranii, ka mallaqa isaaniitis gabbaraa jiranii amantaa kana. So nutillee warroonni amantaa kana hordofne acknowledge goona hin beekna. Hangami warroonni Oromoon hordoftoota amantaa musliimaa qabsoo kana keessatti hangam gumaachanii hangam gumaachaa jiran empire Oromummaan amantaa musliimaa fudhateeyyuu jibbiinsa sirna nafxeenyaa jibbiinsa irraa kan ka'e amantaa fudhatee jedhe. Oromoon dur hundinuu waaqeffataadha. Amantaa musliimaa akka fudhateeyyuu jibbiinsa haftoon qabsoo Oromummaaniyyuu hafte arki guddaan achi keessatti haftee jette. In yaadadha se departmentiitti yeroo baay'ee haasaa daddaara isinti dhufee dubbadhee jedhama. Wanti Oromoo ka adda godhu naan jedhe amantaa maraa wal qabatanii deemanii wanti akkasiisanii gosa biraa keessatti hin agarruu jedhe. Kun warra adiitu nuun jedha. Namtichi kun ammoo ka barbaadu akka sheekoleen teennam of Oromoo as amantaan baastee Oromoo kiristaana irra deebi'aa. Namtichi kun churchii yookiin dhaaba representing godhu akka ilaalchi kiyyaatti mataa isaa representing godhu. Nama maraatee fayyaan qabnitu amantaa ummata biiliyeenaan jala deemaa jiru akkasitti tuffatee jira. Garuu inni ka isa aarse utoo Jawaar Muhammad silxee ta'e utoo Jawaar Muhammad sababraa ta'e amantaa musliimaa irraa rakkoon qabu. So sheekoleen teenna qabsoo kana keessatti ka deemaniif iyyuu Jawaari hiriirri kuniyyuu ka bahuu qabnaan baana bahuu qabdan telefoona bilbiluu qabdan koongiresii katabuu qabdan jedhan ru'ii namicha kana hambisuu barbaanna. Akkamitti hiriira kanarra hafaa jettanii uummata gorsitan. So warroota sheekolee qofa otoo hin ta'in warroonni jala deemtanii dubbii kana islaamee ilaalaa. Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate waggaa lamaan dabre kana keessatti bara kanaa fi bara dabre irratti Oromoo 100,000 du'ee jedhe. 100,000 mana hidhaa keessa jira. Sheekoleen tunniin gariin akkuma paasteroota amma waa'ee sheekoleen nan dubbadhu particularly waa'ee islaamaa dubbii kanarraa walitti waan dhufeef malee paasteroonni illee gaheen jira tokkuma jechuu kiyya. Hangamtuu du'iinsa nama kennaa kana hangamtu dubbataa ture waggaa lamaan dabre kana warraan as baheetiin Oromoo amantaa nu tuqe jedhee maraatti akkasii maraatan jedhu sun sirrii jedheeti miti ammallee clear isinii godhee jira. Garuu hangamtu dubbate garuu bakka Oromoo qoodansa kana Oromoo canceensa kana irratti ammoo tolee fi ajandaa isaanii harka dhiqatanii mi'eeffatanii dhufanii katira dhageeffatu baay'eetu dhufee jira. Akkamitti boolla nu qotamaa jiru kan akkamitti arguu dadhabnee. Because Arun takittin gahada. Takittin
haga yoomitti aartanii itti fufnee jenna hanga yoomii kanuma sigalee akkuma farda du'ee tuman agartanii akkuma farda du'ee tumanii hanga yoomii itti fufnee jenna namicha kana haararraafamu jettanii warri dandeettan obviously sun akkasitti hafeetiin nuti ammoo miyoo dhugaa dubbannee jenne engaddaan abbootii gadaa waan Oromoo keessatti ta'een beekni abbootii gadaa 41 waliin jila abbootii gadaa fuudhanii 14 qaama jala harkinee jirra ka du'anii jedhan otoo sheekolee ustaazu guddaa kenna Oromoo keessa 14 qalanii akkasitti yookiin ammoo paastaroota kenna yookiin ka ortodoksii 14 otoo akkasitti ajjeesanii reeffanu fidanii hadda sila warri amantaa kiristaana hordofu akkana cadhisee ta'a sila sheekolee 40 duute kun yeroo tokkoon meesin taa mudhatu jila tokko ummata tokko keessa ummanni karrayyuu jechuun ummanni Arsii mataa isaatiitti kuma miliyoona 15 ol baay'inaan karrayyuun ummata kuma 100 gadi kuma 100 kana jila guutuu irraa qalani cadhisnee ta'aa jirra yes nabi Muhammad kun hammam akkasin miidhan gala garuu maaliif du'iinsi abbootii gadaa kun isin miidhuu dhabde because akka oromummaa waliin qabna amantaa martinoo amantaa adda addaa qabna garii musliima garii waaqeffata garii kiristaana oromummaa waliin qabna maaliif isinitti mul'atuu dhabde maaliif sheekolee ta'een sanniini gorra imiinsi duuti abbootii gadaa jila abbaa gadaa yeroo tokkoon akka fitatu maaf nuti nagamuu dhabne because takkitti keessa manne mee dhiiroo mee isinummaan of gaaf wanni kana dubbadhaa jiruu fi baay'een itti dhagaamee jedhe because otoo kiristaana paasterii priistii 41 yeroo tokko fixanii silaa chaarchol Oromoon Chicaagoo bakka jiru kanatti charchitu jira Minnesota DC keessa charchii 6tu jira ka Oromoo waan hin beeku Minnesota keessa charchii 2-3tu jira isteeti 20 kana keessa xiqqaata charchii 15-20tu jira charchoonni kun silaa baateetiin hadda hiriira baatee jetti hadda silaa koongiresiin dhagaheetiin dubbatee jedha otoo musliimonni 40 yeroo tokko gorro amanii sheekoleen kenna otoo gorro ajjeefamanii hadda sheekoleen teenna otoo fakkeenyaaf abbootiin gadaan sun otoo amantaa musliimaa qabaatanii sheeka ta'anii namichi maraataa kun asitti nabi Muhammadiin arrabse warri kun silaa hadda boohee hiriira baheetiin warra kana sagalee ta'ee jira ka sagalee ta'uu dhabeefammoo yes namtichi kun sirrii ta'eef miti sagalee ta'iinsa bira dabreetiin warroonni namtichi kun xiyyeeffate namni kun ka xiyyeeffateef akkuma duratti isiniin jedhe otoo jawaab musliima ta'ee gosti isaa Amaara yookiin Silxee yookiin gosa biraa ta'ee hadda akkanatti maraatan ka isa maraachee jedhe isa qofaa miti anallee fuukicha ofitti dabalee kan hin dubbadhaa jiruu fi kan dubbachaa jiruuf because waa'ee mallaqa advocacy irratti kan dhugaa dubbii isin dubbadhee jira atiin torbee kana keessatti dubbadhee jira torbee dabre wixata irratti walgahii irratti ilaalchi Oromoo ilaalchi ollaan aannan deemu kun dhaaba woboorraa qabu akkamii dhaaba woboon kun haa dubbifamu moo hin dubbifamu dhaaba ummata woboon kun ummanni keenya bira jira jedhee gaaffii akkasii nu gaafatama yeroo marattuu ni gaafatamaa jenna dhaaba ummata Oromooti duuba jira Oromoon falmaa jira jennee ka dubbannaa jirruufi because Oromoon falma jennee amannuuf nu jaalatanii miti garuu warri namoota namichi kun ilaalchi isaa dubbiin dubbate especially mallaqa irratti akkuma dura isiniin jedhe mallaqa ka kennee jedhe akka advocacy nu dalagnu akka advocacy ummata Oromoodhaaf including woboodhaallee sagalee taanee ka amma dubbataa jirru ka ummanni Oromooti kennee ka qeerroon duutee maqaan qeerroon duutee ka koongiresiin dhagahee jedhe samiirraa baheen dhageenye wanta xiqqoo special envoy biyya deemu ta'ee Secretary of State ta'ee White House ta'ee kanneen marka dubbatamaa jiru samiirraa dubbatamaa hin jiru mallaqa arganne saniini laabii binne jennee isinirraa fuunee jenne mallaqa laabii binne warra mallaqa nutti kenne ripoortii galchine laabiin ji'atti 3,000 gaafatee jedha kuni wanta uumnuu miti isinii galee mallaqni nutti kenname irreega isin godhame
كمال كما أتين مليون ولا كاوتي كاتي مشاهد مليون ولا كانت كنا مليون ولا كاسنتو نموت أكسين ياتي إذا لك أفهمي توهم بيكو because بكهدو كيستي ملك نانتي كنا ميجر أكوان أني منتين إجارة كاي كجواني نللي جرا إتجوبي أكسوني جرا أتكيس الدبتو أمن تا إساتو أنت إني سيجلي أورمو ما إساتي في أنا اللي كات إجيبنا قولي أكسوميتي بك أددت مكانك يكأوفي ملك عسنت كنثني especially ورّيس كيس تنداو تاجرت أنا كيس ديمتن أسكيس ديمتن دب تاجرتن ملك عسنت كنثني في سميت تأي أوتوتولتين أجيسو أوتوتولت واحد دكرو خبر بال وكنا متشسنيت so pointi أنا سدب بتشوف بعد جالي إسين وان أبان ديمان جروس قريد أفقلي ترى قريد لي قالوا لبعدي كان هافي جو نمتيتش كوني maybe people دان because نمني مسموك بوكاسيت يادا اللينجرو أكاسيت دبة اللينجرو يو كي people دان كفلامي في أورومو ونياتشيسو أورومو كاتشير رجرتو أني شيخ ناصر نمو هدو ولتدي يعني جنو نمو هدو أني يرو باي وكيف تجي عند بدلا because مسلمة سننكبا أرثوذكس كريستيان سننكبا كان هافي جو أورومو إجتو كل اللينجرو akka amantaa tokkotti yoo tuttee jedhu waaqeffataa caalfadhee jedha jechuudha. Amantaa Oromoo jedhee amanee jedha. Sanammoo obboleessa kiyya Musliima irratti, obboleettii kiyya Kiristaana irratti fedhuu tasmallee abjuullee fedhii hin qabu. In deeggara because hin beeka akkuma isiniin jedhe qabsoo hadha nuun deemaa jiruun kan nuuf kennee kan nu bira dhaabbatee jedhe isin akka taate beekee jedha. Ka sagalee nu ta'e nu anayyuu nama ka godhee jedhe isin akka taateef hanga beeku beekumsi isiniif ta'ee نزفانا كديمت الاسم وان تاتي بيكو سنت فئو يا رنقبو أمو يودو بطشو الأبيلي مين سكيس نلبو ليو بي أمو إن بيكا أنا الإيسي سنو دبتا جرتان كان هافي إنو غان غرا كيس جروان دبتا جرتاني إسني كم نجلو كان هافو يرو كان كيستي يرو نمني كينا أبوتي غرا جتشون شيكو ليوكي باستري أفتم أبم سيساني most likely كوان اللي دواني جراني يادما أنا أفتمي توكو فوداني جلا ووتو فوداني جران كان يرو كان كيستي أجندانا كناك إيه يرو جواري هدون كينا نما جواري جالتو ور جواري في لالباجرو ندقاها رتتو انت إن كيسان والقهيتين نمر رتي مري قونو مرة رتي مري أمن أفاجرو كان اللي مري نين أفا إسن التمنيجر مري أفو كان كيستي الدنيا أورومو تكركريجر فوراتاني جران أورومو تبكن كمني مرين هنجرتو أما بودا يو أورومو إسا أوفيتي أوفغتي أوفي والنياتي ديني برادو في مالي in fact ديني نو هنجرو إنك نوك جباني أمارة ديني نو تقول نوك جباني تقري ديني نو تقول كان نوك ألاتري أورومو كان نوك ألاجر أورومو إلمان غوبناتي في أكاكيو غوبناتي نوك ألاجر سيقول أتو كان بيكني سلاك أبسوك إنك كاتا إتي أديم تسنو أكنامتي دوكنا كيستي أبسوني أديمتو دوكنا كيستي ولين أهني هريا أوفيتي إنغاند أوفيتي إجار رمانيتين أنا تسيبيكا هنتاتو أتليس أغرو إنك نجرتو هنتاتو because هندبنا because موتو مالي إتمنا سيقولي نمون أكاسيت يارو أكاسيت ديم شرور كيستون نمون بلچو هندن ديتو كنافو إلالش أكاسيسون دبريجر يرونسا نمون تقول لك فرقة هندنيه هيان أكنتاني أمو هاركني وجا دلقا جرا كناف إسن فانا ديما جرتان كناف أمو ورون سمكا جرات أم بربان ورون أكاسيت غندت تغلاني ملك سم دولچه كما إبانو تكنني كما إبا ميلينا تكنو تكنني ميلينا توكو جوار تكنني جوار كابسو أورومو تأكمي تدوتي لافتي لام شومتي جدي كا جوار إنجلا ديماني فنمامتي جواري نكنا بيكوتي هما يسالي غارين بيكا غارين سيسالي هم بيكي جدا غرو كابسو أورومو تأكمي تلام شومتي جدي كاسيرو إيتي إيه أتشينغا هي جدي ilmaan gobanaa sossobdeen fudhatte nu dhiisii warri noobel pilaasii addunyaan iyyuu dogongortee jirti meeqatu nama kan hojiini warra piipii hojii harki hundi keenya iyyuu dhoofnee jirre waa kanne garuu yoo jawaarii hirriba dhabee jawaarii jiruu isaa dhabee qabsoo kan duutee maal jedhame janaahisa taate kaasee jedhe jawaaritu qabsoo kana diige jedhee namni yaadee amanu hin jiru garuu gantuun sareen garii warra akkoo sunniin warroota haasaanii sanammoo laaltanii ajandaa musliima maraa gootanii abbootii gadaa asitti du'anii 40 jedhan dubbachuurraa dhabne
in fact namtichi jawaarin ka itti qoosaa jiruu fi otoo jawaar amaara ta'ee muslima ta'ee dubbatu inni jirra otoo inni jawaar silxee ka'ee dubbatu jawaar oromoo waan ta'eef dubbate kanammoo fuuneetiin hiriira as dhufaa jiru kan irratti hin bayna yoo jedhan dhiiroo umman warra koomatti jaratillee katabdan garii keessa argee jira sigalee wanni kuni oromummaa dura amantatu dhufa absolutely rakkoon qabu mirga keeti wanni fedhe dhufu mirga keeti garuu kan siin jedhaa jiru obboleettii tiyya obboleessa kiyya kan siin jedhaa jiru sigalee dubbiin sun maaf kaatee dubbiin sun viidiyoo sana irra deebisee ilaaluu dandeetta jalqaba irratti ummata oromoo xiqqaatee miiliyoona walakkaa seenatti kennee jirra advocacy'n oromoo eessa gahee achirraan ammoo viidiyoo Sheek Naasir dubbatee san anillee argee Sheek Naasir ka dubbatee otoo toltee jedha bakka hin jijjiiraan namni bakka jawaarin bakka jijjiiruu barbaadu hedduudhaan illee barbaadde fudhateetiin otoo toltee jawaarin jaalladheeti miti jawaan ru'in isaa namarra guddateeti miti because inni wanna inni dubbatu ummata oromoo miiliyoonota 50 miiliyoona hundayyuu bakka bu'ee jedha kanaafi inni ofii fotoon ta'in oromoo haa jiraatu nu bakka isaa haa duunu ka jenneetiin faana deemaa jirru malee jawaare dogongora akkuma nama kamii dogongora hedduu qaba bakka hedduu bakka waliin galletu jira bakka wal qeeqnutu jira bakka waliin hin deemnetu jira jawaare in fact akkasitti illee waan waliin deemne illee hin qabnu garuu namtichi ka deemaa jiruu fi ajandaan akkasitti isaan gubee achirra jiru dhiiroo ajandaa musliimaa otoo hin ta'ini kan illee asitti dubbadhaa jiru namtichi sun ka deemeef ajandaa musliimaa otoo hin ta'in isinammoo fuutaniitiin ajandaa diinni kenna already diinni kenna piipii yeroo kana keessatti ka barbaaddu akka musliimni as dhaabatee hiriira kiristaana irratti hin bahina kiristaanni abbaa as dhaabateetiin dubbiin kun dubbiin ulaaluu miti dubbii wallagga qofaati dubbii shanee qofaati dubbii abaa'oo qofaati warri kun wan itti hirmaatina akkas godhuu barbaadu yeroo kana keessatti xiinxaluu dhabuun kenna hedduu na gargisiise jedhe kanaafillee ammallee ka dubbadhee irra deebi'ee dubbadhaa jira dhiiroo namtichi ka dubbatee fi dhimma biraati akka ilaalcha kiyyatti wanni dubbatee dhimma biraafillee yoo ta'e dhimma biraafiyyuu inni nama fe'e biyyuu dubbate jawaarumaafiyyu haa deemu wanni jawaara biraa duballe jiruufillee haa deemu akkasitti amantaa san qeequu sirrii miti garuu hanqinni keenya karaa jireenya ta'ee jedhe yeroo namni keenya akkasitti qalameetiin jilli tokko guutuu mee yaada otoo olmaa musliimaa walitti qabamtee olmaan sun marti otoo ajjeefamtee akkam taate akkam isin dhagahamee jira olmaan sun guutuun ajjeefamtee namichi musliimaa tokko otoo kiristaan arrabse oromoon kiristaanaa as teettee waan biraa du'iinsa keessan dhiisteetiin oo namichi bari gurbaan tokko akkanatti Jesus Christiin arrabse jettee haasofte akkam isin dhagahamee jedhamee dhiiroo akkam isin dhagahama otoo si galee olmaa musliimaa 50 yeroo tokko gorraamtee warroon oromoon kiristaanaa namtichi tokko maraataan ka maybe kiristaana illee ta'uu musliima illee ta'uu dhabaata warroota musliimaa arrabsirra haasofte sirrii miti soo kanaafiyyuu kanarrattuu kan hin jedhaa jiru dhaamsi amma isinii himee jedhe mariin amma isinii dubbadhee jedhe akka seenaatti isinii dubbadhee jedhe garaana nyaattii fi because qabsoo kana keessatti hammam akka kafaltan hammam akka maatiin keenya kafale maatiin keessan kafalte especially warroonni musliimaa mallaqaan hirribaan sammuudhaan warroon asseetaniitiin qabsoo kana keessa butan waanan beekuufi warreetu musliimaa jedhu dhimmi kun musliima irratti qofa waan haasaamaa jiruun jedhu malee akkasumas kiristaanos ka dubbatanii ka itti malee namoota xixiqqoo kaansarii oromoon keessa jirtu hin jirti kaansariidha maqaa oromootiin lallabdee jetti jiruu isii guutuu waggaa umriin jaraa 60 waggaa 40 dabree fi qabsoma kana dallagdee jetti garuu qabsoo oromoo kanaa fi wanna jawaar godhuu dhiisi ollaa isaallee hin bulle otoo tolte jawaarin quuncanii nyaachuu barbaadan maalii fi qabsoo oromoo tan du'iitti godhee qeerroo lafaa kaasee bakka mara jijjiirama fidee jedhan jijjiirama san dadhabinna keenya dogongora keenya waa uummata eenu taa'ee gonfachuu dadhabne jenne hadda deebine iskor waan irratti kaanee jirra akka advocacy akka seenaatti illee anillee haa ta'e haadha baatu waan nan godhu onneerraa waan godhuuf jijjiiramni dhufaa jiru ammoo waan argaa jiruuf jijjiiramni dhufeef ammoo nuuf dhufee jedhe hin beeka ani inni achi taa'eeti seenatu jijjiirama san nuuf jedhee harka naa kennuuf miti marii as dhufaa jiru kana irratti marii ka hidhamtoonni teenya keessa hin jirre marii oromoon ka keessa hin jirre ka abaa'oon keessa hin jirre mariin kun fala fida jennee ka iyyaanne jennee ka iyyinuufi jara harka naa dhooftuuf miti jararraa ammoo kireetii argachuuf miti
Oromoo irratti booda dadhabneeti amma booda qabsoon tun ta'umaati. Warroon akkoota kaansarii yeroo jalqabaatiif miti namchi kun ka dubbate. Warroon akka isaa yaadan ammoo isa qofaa miti hin beekna. So Oromoon laallee sheekureen keenya laallee waan akkanarraa of adabuu qabna. Paastoroonni keenya laalleetiin waan akkana hedduu jabeessinee qeequu qabna. Lafee namaa tuqanii jiran, amantaa namaa tuqanii jiran namoonni akkanaa charchi keessa jiraatan charchi keessa ari'amu. Hoo paartii akka inni jedhutti si galee mariisa irratti akka inni jedhutti warra woboodhaa fi warra kanayyuu walitti fide ana waa hedduutu deemaa jira. Ka ijaara jalqaba ka ijaaramtu biyyi Tigraahii itti aantee Wallagga ijaara akka waan inni dhaaba kana keessatti gahee guddaa qabutti of dhiyeessee jedhe. Sigale akka dhaaba kana keessatti hariiroon TDF fi hariiroon woboo gidduu jiru ka Oromoon hin beekne akka waan inni addatti beeku ani garuu natti hin fakkaatu namni kun nama woboo keessa jiru natti hin fakkaatu nama amantaa kiristaanaa keessa jiru natti hin fakkaatu dalagaan isaa namtichi miidiyaa irra jirullee ka isa dhiyeessillee dalagaan isaa Oromoo walitti naquudha. Kanaafuu sadlaallee sheekoleen kenna waan akkanaatti kufuu hin qabnu warroonni amantaa kana musliima jala deemtan ka isinitti dhagahame ammoo ta'uu barbaadan ta'e bisan guutuu jalqabarraa bakka maqaan kiyya dhahameerraa bakka jalqabarraa deebitaniiti hanga dhumaa dhageeffachuu dandeettan. Waa'ee koongirasii waa sadii kaasee jedhanii so kanaafuu akkas ilaalleeti hiriira dhufaa jiru kanarratti dhiiroo hiriira kamisa dhufaa jiru kanarratti hina finaa isin jedha keessattuu sheekoleen kenna hina finaa keessattuu warroonni musliimaa kenna hina finaa of course warroonni kiristaanaallee hina finaa tokkollee. Maafi dalagaan PP'n barbaadu dalagaan diinni kenna barbaadu exactly warroonni namoonni godhaa jirtan kan haa gootanii barbaadu. Warroonni du'iinsa Oromoo waggaa lamaaf tokko ittiin dhagahamin amma itti dhagahameetiin iyyaa jirutu dhufaa jira. Naaf gala amantaan ni dursaa garuu bakka kana deebi'aa ilaalaa isin jedha. Galatoomaa isin jedha maybe akka dhaabattillee akkuma isin jedhe mari'achuutu jira seriously fudhanneetiin wanni kun qeeqamuu qaba garuu namni kun individualiidha akkam goonaa kan jedhutti akka boorditti mari'ataa jirra. Wanni kun baay'ee nu miidhee baay'ee nutti dhagahame jechuudha. Dubbii ibidda keessa isuun barbaanneef callisnee afaan keenya qabneef malee opiniyaanii yaada dhabneetti miti afaan keenya qabneef warroon obboleeyyan tiyyaa warra musliimaa amantaa musliimaa hordoftanii akkasiin naa beekaa tuffatuuf otoo hin ta'in waan deemtu waan argee fi siniif irraa callisee jedhee na offolchaa galatoomaa hedduu isiniin jedha.